ilaalchi hawaasni aartiif qabu jijjiiramuu qaba. Tootaali jechuudha. Ta'ee jedhan namni fixee jennaan jalqaba harka ol baase. Ka dura diddu kana fedhii gargar baafnee waan keessa keenya jiru beekuu qabna. Wanti keessa keenya jiru fedhii qofa moo aartiitu jira waan jedhu gargar baafnee beekuu qabna. Namoota sooshaal miidiyaa irra jiran kana keessa jechuudha. Isaan keessaa dirqama nama tokko fuudhuu qabdu isin jennee shamarran keessa. Warra sooshaal miidiyaa irraa beekamu. Gaafii akkamiiti? Gaafii deebi'uu qaba. Dirqama nama tokko fuudhuu qabda isin jedhani. Dirqama kan haaluma kutoo kana moo? Nama tokko fuudhuu qabda isin jedhani eenyuun fuudhu. Paaspoortii si haa hojjetamu. Kakairu. Yayyaa harka fuunni kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa kunoo kallattiidhaan isin bira geenyirraa torbaan kan qabanne kasin dhumne injiinar Nimoonaa Urgeessaadha. Nimoonaa Urgeessaa barreessaa kitaaba Gidiraa Gadaameessaati. Maqaa kabajamtoota jaallatamtoota maatiiwwan teeshooteetiin baga nagaan istiidiyoo keenyatti argamte anaa dhufu siin jedha. Baga nagaan. Baga nagaan nu eeddan. Jirra galata isaa. Waaqaafaa galatu. Wal arginee turre torbee darbee akkuma gara viidiyootiin nu fidi jedhanii anillee akkuma waadaa galetti isinillee gara viidiyootiin isin dhiyeessuudhaaf waadaa galleen waamicha isiniif goone waamicha keenya kabajanii dhuftanii baga nagaan dhuftan isiniin jenna torbeen akkam barree haaraa. Bareeda. Wanti hunduu dansaadha. Asumaan immoo isinillee waadaa daawwattoota wanta shawutii galtaniin yaada akkanaatu jira. Gara fooddaatiin haa dhufnu jettanii yaada dhiyeessitan irratti hundaa'uudhaan walumaa gallee sagantaa itti aanu kana irratti argamnee jirra. Isinillee namoota yaada daawwattootaa kabaju yaada daawwattootaa fudhataa deemuun yaada gaariidha. Asumaan ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Torbeen bareeda ture. Qofaa isin dabarsinee kama walumaan arginu kana walumaan dabarsinee dansaa ture. Seensa calqabaallee waan ta'eef waa karoorsuun kun jirti. Karoora waggaa kana lafa kaa'achuun seensa kanarra jirti. Akkasuma akkasitti seensa isaa itti seennee walumaan keessa jirra jechuuf. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa qophiin injiinar Nimoonaa wajjin turru hanga dhumaatti nu faana bu'aa asumaan nu saabskiraayib gochaa hanga dhuma qophii keenyaatiin hordofaa isiniin jedha. Injiinar akkuma beekamu gaaffiiwwan tokko tokko kaafnee jirra. Kutaa itti aanu itti fufnaatti jennee jirra. Kutaa itti aanu immoo fooddaadhaan dhufnee jirra. Gaaffiiwwan kiyyaa ni jiranii osoo hin gaafatiin kan dhufne. Dhimma kitaabaa irratti wantoota tokko tokko achirraa jalqabu. Waa'ee kitaabaarra kitaaba Gidiraa Gadaameessaa. Gaaffiin kiyya jalqaba qopheeffadhee dhufeeraan dhammoo gaaffii tokko jedhee isin jalqaba garuma qophiidha. Rakkoon qabu waan hundaafuu nuti qophiidha. Jechuun jira gaaffilee gaafatamanii. Waan beenu ni deebifnaa waan dadhabnes nu gargaartanii kaan ammoo hawaasumaaf dhiifnaa jechuudha. Kanaaf fedhii gaafachuun akkuma jiru ta'e. Waanuma jiru kanaaf anillee fedhii keessan gaafadhee yaa gaaffiin tokkoffaan waa'ee Gidiraa Gadaameessaa. Gidiraan Gadaameessaa maalidha? Gidiraa Gadaameessaa jechuun moggaasaa akkuma beekamu moggaasa isaarraa gaafa kaanu Gidiraa jechuun waan wareegama gaafatu tokko waan bu'aa bayii baay'ee qabu tokko jechuudha. Gidiraa Gadaameessaa gaafa jennu immoo gara maalitti nu fidaa? Gara saayinsiitti. Rakkoolee kallattiin hiikoo osoo hin ta'in jechuudha. Rakkoolee bu'aa bayii jireenya dubartii takkaa keessa jiru. Dubartootaa keessa jiru. Gidiraa Gadaameessaa gaafa jennu bu'aa bayii namni tokko agartee dhalatee guddatee maalii ta'ee
guddatee nama taa'aa miire. Akkasuma gidiraa gadaamessaa gaafa jennu kun osoo qaama dubartii keessaa osoo hin bahin jechuudha. Gidiraawwan jiran. Isheen jireenya jiraachaa jirti mitiire. Isheen eega jireenya jiraataa jiraattee yeroo ulfaa isheetti fiitee sii baadhattee jirti. Yeroo baattee jirtu sanatti gidiraawwan ishee qunnaman. Bifa asoosamaatiin waan qindaa'eedha. Gidiraa jechuun akkuma hawaasni beeku hiika addaa hin qabu. Kanuma jechuudha. Ayyesh galatoomaa gaafin xiyyaatti aanu immoo moggaasa maqaa irratti anillee sooshaal miidiyaa irratti argee ture. Sooshaal miidiyaa irratti gaaffiiwwan garaagaraa ka'anii jiranii xiqqoo mormii uumee jira. Akkuma anillee argetti ofii kiyyallee argee jira. Maaltu isin akkamitti ibsitanii maal jettiitiin yaadamee mormii uumame san akkamitti ibsu? Sirriidha. Akkuma namni sooshaal miidiyaa fayyadamu kamiyyuu beeku wal mormii xinnoo kaasee ture moggaasni maqaa kitaabichaa. Innis waan biraati miti waan qubsuma hawaasaa irraa waan dhufeedha. Hawaasni lixa Oromiyaa jiraatu jira. Hawaasni baha Oromiyaa jiraatu jira. Haalli itti fayyadamiinsa jechoota kennaa garaagarummaa qaba. Amma fakkeenyaaf ani hawaasa Oromiyaa bahaati. Warroonni immoo hawaasni Oromiyaa lixaa jiraatan jiru. Hawaasni Oromiyaa bahaa jiraatu gadaamessadha. Gaafa barreessu yookiin gaafa dubbisu gadaamessadha. Hawaasni lixaa jiraatu immoo gadamessadha. Inni kuni akka dogonguraatti fudhata hawaasni lixaa gaafa akka bahaatti nuti barree qubeessinu yookiin waamnu. Hawaasni bahaa immoo qubeessuu irratti rakkoo qabaachuudha. Qubeessuu irratti osoo hin ta'in itti fayyadama hawaasaati. Loqoda jechuudha. Loqoda. Malee qubeessuu irratti tokko qubeessuu irratti garaagarummaan qubee jira. Maaliif jecha gaafa waamtu warri lixaa akka itti dubbisu jira. Warri bahaa immoo akka itti dubbisu yookiin akka itti waamu jira. Garaagarummaa qubee qaba sunillee. Sii galee warri bahaa gadaamessa jedhan. Warri lixaa immoo gadamessadha. Gadamessa. Garaagarummaan qubeessaallee jira. Garaagarummaan jechaallee jira. Amma fakkeenyaaf qubeen tokko keessaa bahee jechi tokko dheerachuu laafuun akkuma jirutti ta'ee garaagarummaan sun jira. Sababa saniif malee dogongora qubeetii miti. Lachuuyyuu immoo sirriidha. Gadaamessa gaafa jenne Oromiyaa bahaatti itti fayyadama waan ta'eef dogongoraa miti. Confidentially hawaasni bahaa hin beeka gadaamessa gaafaati jette. Warri lixaallee gadamessaa gaafa jedhan ni beeku. Loqoda. Loqoda naannooti malee rakkoo hin qabu. Achi booddee mormiin sun akkuma ka'eeni kitaabichi maxxanfamne ture yeroo sanatti. Kitaabichi maxxanfamne reefuu promoot ta'aa jira. Sooshaal miidiyaa irra kabarii isaatu bahee akkuma argitu kabarii kanatu bahee gaafa kabariin bahee waldhabdeen kun gaafa uumamu hayyoota dubbifne waliigallee gulaaltota faana taanee akkasuma hawaasa natti dhiyaatan faana taanee namoota aartii keessa jiran faana taanee hayyoota dubbifne hayyoota gaafa dubbifnu sunis sirriidha kunis sirriidha maal gochuu qabnaa jennee irratti haasofne. Gaafa irratti haasofnu gara waltaatti dhufuu qabaa jennee isarratti waliigallee achi booddee gara waltaan immoo isa kami waan jedhutti deemne. Waltaa waan isa kami waan jedhutti gaafa deemnu waltaa waan isa kana akka ta'etti waliigalle. Isuma amma ittiin bahee. Isa amma ittiin bahee kana akka ta'etti waliigalle. Gaafa akkasitti waliigallu waltaa'icha fudhannee isaan akkanaa kuni loqodoonni akkanaa kuni Oromiyaa guutuu keessa jira. Kaayyoon immoo kitaabni barreeffamuu fi sirmaansaayyuu jechuudha. Hawaasa aadaa wal barsiisuudha. Ergaa jiru immoo afaan Oromootti fayyadamtee hawaasaaf dhiyeessuudha. Isa kana wantoota dhokataa gaafa baastee fiddu hawaasni baruu qaba. Baree gara waltawaatti dhufuu qaba. Hawaasni gara waltinnaa kanatti dhufee ergaawwan loqoda naannoo jiru sirriitti hubachuu qaba hawaasni. Wanni kun immoo itti yaadamee waan godhameedha. Ani gaafa duraa maqaa biraa moggaaseefii ture kitaabichaaf iyyuu. Garuu immoo wanni kun baratamuu qaba jedhamee ittuma yaadamee waan moggaafameedha. Kanaafillee mormii kaasee jechuudha. Kanaafi bifa sanaan
gidiraa gadaamessaa isa jedhu sana akkasitti gara walxinnaatti finnee moggaasa maqaasaallee konfliktii jirullee hiiknee kanaaf akkas ta'ee jechuu barbaada. Ayyeesh galatoomii anillee kan jechuu barbaade isa san baruu waan barbaadeef hin kasi gaafadha akkasumas daawwattoota keenyaafillee namoonni akkanaallee gaafii ta'eef waan jiruuf isa kana akka ifa ta'uuf hin kasi gaafadhe gaafiin kiyyatti aanu immoo ergaan kitaabichaa maal ibsa? Beekamaadha. Kitaabni tokko kaayyoo barreeffamuuf qaba. Anillee immoo kaayyoo barreesseef qaba. Kaayyoon kitaabaa beekamaadha. Hawaasa barsiisuudha. Hawaasa gaafa barsiiftu immoo bifa garaagaraatiin barsiifta. Bifa aartii asoosamaatiin barsiisuu dandeessaa. Aartii sagaleetiin barsiisuu dandeessaa. Hawaasa bifa fiilmiitiin barsiisuu dandeessaa. Bifa garaagaraatiin barsiiftaa mire. Ani immoo ka qabadhee dhufe bifa kitaabaatiin bifa asoosamaatiin qabadhee dhufe rakkoolee hawaasa Oromoo keessa jiran bifa asoosamaatti jijjiiree gara kanatti fide. Bifa ergaansaa jechuudha. Ergaasaa keessatti konkuluud godhee gara kanatti fide. Ergaansaa maal seetaa? Hawaasa Oromoo keessatti rakkoolee adda addaatu jira. Keessattuu immoo hawaasni keenya yeroo baay'ee akkuma beekamu siyaasa adda addaatiin hidhamaadha. Jireenyi isaallee akkasuma jira. Bu'aa bayii adda addaatu jira hawaasa keenya bira. Bu'aa bayii kana bu'aa bayii akkuma dubbistoonni kan dura dubbisanii jiran akkuma tillee dubbistee jirtu bu'aa bayii dubartiin Oromoo takka qooda siyaasaa keessattis qooda hawaasummaa keessattis jireenya dhuunfaa nama tokkoo keessattis bu'aa bayii dubartiin tokko dabarsitu bifa asoosamaatiin qindeessee ergaa mataa isaa of danda'e kaa'een bifa sanaan fide. Keessaayyuu immoo kitaabni qabiyyee adda addaa of keessaa qaba. Achi keessatti bifa asoosamaatiin ta'ee koottu dhufeen jira. Uummanni Oromoo Arsii keessatti koottu dhufeen akkuma beekamu jaarsummaadhaaf koottu dhufee fayyadama. Asoosama keessatti jaarsummaatu jira. Jaarsummaa keessaa immoo koottu dhufee. Isa of keessatti hammatee jira. Guutumatti aartiiwwan godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa piik godhamee bifa hawaasaa galuu danda'uun as keessatti hammatamee jira. Isa keessaa immoo sirriitti kan irratti hojjetame koottu dhufeen jira. Dubbistoonni yoo dubbisan waa baay'ee irraa baratu jedhee yaada. Kana fakkaata jechuufi qabiyyeen kitaabichaa. Kanaaf immoo warroonni dubbisan sirriitti hubatu. Akkasumatti walirraa baraa hawaasa keenyallee barsiisaatti deemna jechuudhaaf. Kitaabichi ergaa guddaa qaba. Anillee dubbisee jira. Jechoonni tokko tokko inni ulfaata isa immoo gara booddeetti wal gaafannu ta'a. Ergaan dubbistoota biraaf ergaa dubbistoota bira ga'ee koomentiin isaanirraa argatte maal fakkaata? Yaanni koomentiin dubbistoota irraa argadhe baay'ee nama gammachiisa. Noormaalii ani gaafatti seenu akkanatti mooralaayiz na godhanii akkan kitaaba biraa barreessuuf calqabuuf na kakaasu jedhee yaadne noormaalii kun anaaf kitaaba jalqabaati. Ilma jalqabaati jechuudha. Gaafa ilma jalqabaa immoo hawaasatti gadi baastu jira. Aartiitti immoo cooba xiqqishu wayii dabalaa jirta aartii Oromootti jechuudha. Bu'aa buusa jettee yaaddeetti seentaa gaafa aartii Oromootti cooba wayii dabaltu. Haa ta'u immoo inni sun cooba sana dabaltee hawaasa bira ga'ee hawaasni itti gammadee gaafa yaada sii kennu atillee mooraalii horatta. Yaadota baay'ee na ijaarannaa kennanii akkan baay'ee itti gammadee daraanuu deebi'ee akkan hojjedhu na taasisanii haa ulfaatanii asumaan galatooma jechuun ni barbaada. Ayyeesh dhagaanii jirani. Dhaamsa kenna galatoomi. Inni itti aanu kitaaba kana barreessuun akka nama dhuunfaatti maal si fayyadee jira? Maal kas jettee maal na fayyadeera jettee yaadda? Immoo maal argadheera jettee yaadda akka dhuunfaatti? Yaadni kun akka dhuunfaatti namoota bakka bu'eetiin deebii kan inni ilaatu nama biraa bakka bu'ee yookiin namoota aartii keessa jiran nama biraa bakka bu'ee odoo hin ta'in kitaaba barreessuun bu'aa gaafa jennu bu'aan kallattii baay'eedhaan jira. Namoonni keenya irra caalaa bu'aa gaafa jennu qara qarshiitti tilmaamatu. Bu'aa jechuun immoo qarshii qofaa miti beekamaadha.
namoonni aartii keessa jiran silumaafuu hawaasa ofii tajaajiluudhaaf kaayyoon isaanii. Tarii bu'aaleen yoo argame irraa hin jibbamu. Hin jibbamu. Maaliif namni aartii keessa jiru humna ittiin socho'u isa barbaachisa. Humna ittiin socho'u sana immoo argachuudhaaf qarshiin si barbaachisa. Sunillee yoo argame hin jibbamu. Garuu immoo wanti guddaan hawaasa barsiisuu, hawaasa jijjiiruu. Agartee dhaamsa sana hawaasaan geessee hawaasni dhaamsa keetirraa baratee jiruun hawaasaan jijjiirama yoo ta'e kun siif gammachuu guddaadha. Anillee immoo akka barreessaa tokkootti waan kana qabadhee hawaasa kootiin gadi ba'ee hawaasni akka gaarii na simatee bu'aan kan koo gammachuus jira. Akkuma nama aartii tokkotti bu'aan biraallee ni jira. Haa ta'u immoo wanti guddaan hawaasa biraa fudhatama argachuudha. Hawaasni kan kee yaada kan kee immoo hubachuudha hawaasni. Yaada kan kee hawaasni yoo hubate siif gammachuu guddaadha. Kanarra immoo inni caala hin jiru. Sirriidha. Jechuun nama aartii gaafa taatu wanta keessa kee jiru tokko baaftee yoo argattu iyyuu boqonnaa guddaadha. Namni aartii namoonni tokko yaada garaagaraa baasee yogguu barreessu laloowwan ta'ee waan kallattii kamiinuu ibsata namni aartii miira isaa kan itti ibsatudha. Namoonni tokko immoo maaliif akkana goota waan akkana suni karaa itti hafuuraatti itti baafattudha. Asirratti maaltu jira seete? Aartii namoonni kennaan aartii keessa isaanii jiru aartiitti fedhanii hin galan. Fedhanii osoo hin ta'in kan isaan itti galanii aartiin keessa isaanii waan jiruufi fayyaa hin kennuufi. Aartiitu dirqamsiisa keessa isaanii waan jiruuf. Dhiibbaa irratti uuma. Aartii keessa jiru kana baastee yoo dubbachuu baatte baastee gara hawaasaa yoo fiduu baatte si dhukkubsa. Baay'ee si dhukkubsa. Jireenya hin jiraatu jechuun namoonni aartii keessa jiran ni beeku. Jireenya hin jiraatu jechuun sitti ulfaata. Keessa nyaata. Noormaalii dhibee caalaas nyaachuu danda'a aartiin. Namoota beekaniif jechuun ol guddisuufi miti, miiressuudhaafi miti, arbeessuudhaafi miti kan hin kana jedhaa yeroo. Namoonni aartii keessa jiran ni beeku. Aartii keessa jiru baastee yoo itti fayyadamuu baatte, baastee hawaasaan yoo ga'uu baatte, keessi kan kee fayyaan argatu. Kanaafi malee namoonni aartiitti galan waan fedha qabaniif yookiin namoota laalanii qofaa miti. Sirriidha. Asirratti kana odumaasuma keessaa hin bahin immoo gaaffii tokko osoo hin gaafanne irra hin darbine jira. Akkuma dura silasiin jedhee ergaa kitaabicha keessaa immoo anatti iyyuu kan ulfaate tokko jira. Maal jedhaa kitaabicha keessaa akka dubbisetti hambaaxxoo jechuun maal jechuudha? Mata duree kitaaba keessaa jechi hambaaxoo jedhu tokko jira. Si qofaa miti fayyadamee nama baay'eetu gaaffii kana naa kaase. Maal seetaa hambaaxoo jechuun uummanni Arsii waan tokko mee akkamitti si ibsaa hambaaxoo tokkoyyuu hin qabu jedhan. Hambaaxoo tokkoyyuu jechuun haftee tokkoyyuu hin qabu. Dugugee waan sanatti fayyadamee jira jechuudha. Haftee homaa nan bifne wanti inni hambisee hin jiru jechuudha. Hambaaxoo jechuun hiikni isaa akkasii akka galumsaatti immoo hiikama. Hiika beektaa jechuun afaan Oromoo akka galumsaatti hiika qabu. Hambaaxoo tokkoyyuu hin qabu jechuun haftee tokkoyyuu hin qabu jechuudha uummata Arsii biratti. Hambaaxoo jechuun haftee. Haftee tokkoyyuu hin qabu. Hambaa tokkoyyuu nan bifanne jechuudha. Liqoda naannoo jechuun Oromoo Arsii garaagarummaa qaba. Anallee natti ulfaateera. Asumaan immoo namoota birootiif illee deebii ta'a. Deebii ta'a jechuudha. Gara aartii Oromootti aartii jeneraal aartiitti gaafa dhufnu kitaabicha keessaa baane jechuudha. Aartii fi fedhii. Aartiin siif maali? Fedhiin maali? Fedhiin aartii fi namoonni tokko waan aartii qaban fedhii aartii qabaniif qofa ka deeman jirani. Ka aartiin immoo dirqamsiiftee ooftu jira. Na aartiin jalqabame aartiin maalidha? Akkamitti ibsitaati? Asirratti maaltu jira seeti? Aartii jechuun waan addaatii miti. Kalaqa itti bulmaata hawaasaati aartiin. Itti bulmaata hawaasaa bifa aartiitiin boca itti gootee bareechitee akhlaaqa isaa miidhagsitee jechuudha. Hawaasatti gaafa dhiyeessitu
aartii jedhama. Aartii jechuun waan addaatiin hiika addaan qabu itti bulmaata hawaasaati. Isa immoo fedhiif aartii jettetti maaltu jira seeta? Addunyaa aartii keessatti namoota gosa lamatu jira. Gosni tokko namoota aartiin dhiibee gara ofiitti fideedha. Namoonni gariin immoo fedha waan qabaniif otoo aartiin keessa isaanii hin jiraatin namoota dhufanii aartiitti galanidha. Fedhii fi aartii gidduu immoo garaagarummaatu jira. Namoonni aartiin keessa isaanii jiru namoonni aartiin dhiibee gara ofiitti fide gaafa hojjetan gaafa ittiin hojjetan hawaasaaf illee bu'aa buusu. Namoonni immoo odoo aartiin keessa isaanii hin jirre fedhii waan qabaniif qofa gara aartii dhufanii yoo barnootaan garbifachuu baate bu'aa isaarra miidhaa isaatu baay'ataa jechuudha. Kanaaf aartii fi fedhii gargar baafnee waan keessa keenya jiru beekuu qabna. Wanti keessa keenya jiru fedhii qofa moo aartiitu jira waan jedhu gargar baafnee beekuu qabna. Agartee yoo aartiin keessa keenya jiraate yoo barnootaan gabbifanne bareeda. Barnootaan yoo gabbifachuus baannee aartii sana jabeeffannee shaakalaan bu'a qabeessa tokkotti waan agartee rool moodelii waan ta'e tokko gara sanatti fiddee hawaasa keetiin tajaajiluudha. Fedhiin yoo si keessa jiraate fedhima waan qabduu fi aartii keessa seentee borcoo osoo hin ta'in barnootaan guddifachuudha. Aartiin tarii si keessa jiraachuu dhabuu danda'a yoo fedhiin si keessa jiraate baruu dandeessa. Aartiitti hin dhiyaatin jedhanii ofirraa si dhiiboo odoo hin taane dhuftee gara aartii barnoota aartii barachuudha. Aartii sana aartiin of keessatti waan ati guddifattuudha baay'izawee. Aartiin tokko kennaadha tokko immoo barnootaan waan ati guddifattuudha. Yoo uumamaan si keessa hin jiru yoo ta'e aartiin fedhii waan qabduuf qofa yoo dhufte gara barnoota aartiitti dhuftee aartii kee gabbifachuun miseensa aartii taatee hawaasa kan keetiif bu'aa buusuudha. Kana. Kun akkuma jirutti ta'ee nu deebi'aa jira sirriidha. Gaafiin kiyya itti aanu immoo aartiin namoota akkamii barbaaddi? Aartiin baay'izawee aartiin namoota kennaa qabanii namoota uf kennan tokko namoota kennaa qaban namoota immoo of kennanii itti hojjechuu danda'an. Kana jechuun maal seetaa namoota aartiitti amanan barbaadde aartiin. Sii galee waan kennaa qabdu qofaaf illee aartii hojjechuu hin dandeessu. Uf kennuu gaafata aartiin. Wareegama kafaluudhaaf qophaa'uu gaafata aartiin. Walumaa galatti namoonni gara aartiin barbaaddu namoonni gara aartii dhufan uf kennuu gaafata. Uf kennuu sana yoo qabaatani namoota akkasii aartiin barbaaddi kan nuti jennu. Namoota aartiif gaafa kiyyammoo itti aanu kana nu deebi'ee jira jedheenyaadha. Namoota aartiif hin barbaachisan jettee ati yaaddu? Namoonni aartiidhaaf hin barbaachisan jedhee ani yaadu namoota dafanii abdii kutan. Namoota yoo waldiddaalleen uumamee yoo immoo yeroo tokko yaalanii milkaa'uuf illee baate dafanii namoonni abdii kutan gara aartii dhufuu hin qaban. Aartiin obsa gaafataa. Aartiin uf kennanii hojjechuu gaafataa. Wareegama gaafataa. Wareegama aartiin si gaafatu sana kafaluudhaaf qophii yoo hin taane aartiin si hin barbaadu gara aartiin dhufin. Maaliif wareegama guddaa si barbaachisa. Wareegama guddaa kafaluu qabda. Obsa guddaa si gaafata. Kanaaf wanna sana kafaluu hin dandeessu yoo ta'e bu'aa buusuu hin dandeettu aartiidhaaf. Kanaaf hin dhufini gara aartii jechuudha. Galatoomii kabajamtootaa fi hordoftoota. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa ammallee qophiin keenyatti akkuma itti fufee waan nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jecha. Asumas maatii wanta warroon taatan warroon share gochuudhaan like gochuudhaan nu jajjabeessaa warroon hin taane immoo subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Asumaan immoo torbaaniin namoota garagaraa taalentiiwwan adda addaa qabannee dhiyaachuudhaaf nullee qophiidha. Akkuma argaa jirtan kana namoota garagaraa qabannee ni dhufna torbaaniin al tokko. Anna isinillee share gochuudhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Ammallee qophiin keenya itti fufaa hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Asumaan gara gaafiitti aanutti yoo ceenu gaafiin kiyya inni itti aanu aartii dhimma aartii keessatti
Aartii Oromootii fi aartii saba biraa garaagarummaa isaa akkamitti yaadda? Maal jettee yaadda? Asirratti gaafilee akkanaa gaafii akkanaa ana qofaa miti. Ani aartiidhaa fi nama haarawaa reefin gara aartii dhufuu jira. Namoonni muuxannoo qaban, hayyoonni nu caalan, namoonni moodeela nu ta'an, namoonni umrii isaanii aartii keessatti fixan gaafii kana osoo deebisanii natti tola. Haa ta'u immoo gaafiin kun waan naa dhiyaateef callisee irra darbuu hin barbaadu. Asuma immoo yoon hin balleesse hordoftoota dhiifaman gaafadhaa. Maaliif seeta? Hangafa dura malkaan bu'ani. Dhugaadha. Beekamaadha. Hangafa dura malkaa bu'uuni nama nuuf oolchitu. Maaliif kana jedhe seeta? Aartii Oromootii fi aartii hawaasa biraa gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Isa san baruu barbaade. Garaagarummaan jiru maal akka ta'e beektaa? Aartiiwwan hawaasa keessa jiranii baasanii gara miidiyaa yookiin gara hawaasichaatti agarsiisuu irratti garaagarummaa guddaatu jira. Xiqqoo aartiin kenna ammaa kana boca sirrii qabatee deemaadha. Reef guddataa jira. Kichuudha aartiin kenna. Aartiin saba biraa immoo deemeera. Akkamitti deemee hawaasni kenna waa'ee aartii reef baraa jira. Aartii deeggaruu irratti rakkootu jira. Riisoorsiidhaan jiran gara aartiitti fidanii wareegama kafalanii aartii Oromoo guddisuu irratti rakkootu jira. Beekamaadha. Kana walumaan beekna. Aartii hawaasa biroo keessatti immoo riisoorsii qaban hundatti fayyadamanii aartii isaanii akka barbaadanitti hojjetu saboonni biroo. Aartii Oromoo bira gaafa dhufte immoo taalentiin jira. Aartii saba biraa kamiyyuu caalaa taalentii guddaatu jira. Lammata immoo riisoorsiin aartii jira. Riisoorsiin aartii gaafa siin jedhu gara qabeenyaatiin osoo hin ta'in hawaasa itti bulumaanni hawaasaa mataan isaa aartiidha beeki. Aartii ittiin jiraatu qaba hawaasni. Aartii ittiin jiraatu kana riisoorsi fuulii ta'ee aartii jiru kana fidanii gara miidiyaatti agartee bifa saayinsii qabsiisanii hawaasatti fiduudhaa fi fedhii kaka'umsa qofatu jira. Aartiin keenya deeggarsa hin qabu. Aartiin saba biraa irraa xiqqoo duubatti hafneerra. Haa ta'u amma irratti hojjetamaa jira. Asumaan immoo dhaamsi akka dhaamsaatti jechuudha. Ilaalchi namni keenya aartiidhaaf qabuu fi sabni biraa aartiidhaaf qabu gara haga samiif ardii gargar fagaata. Wanti kun immoo sirrachuu qaba. Agartee gaafa namoonni aartii keessa jiran wareegama guddaa kafalanii namoonni keenya ignoor godhanii maaltu nagasheedhaan bira darbuun qaban. Agartee wareegamni inni kafalu sun saba sanaaf haga ta'etti atillee aartii sana deeggartee saba keetiif bu'aa buusuu qabda. Bu'aan sun immoo maqaa sabaatiin hanga ta'etti dhuunfaattis ati irraa fayyadamaadha. Hawaasni kee gaafa fayyadamus ati fayyadamaadha. Kanaaf aartii bira dhaabbachuudhaaf dirqama qabdaa jechuudha. Agartee fakkeenya fudhachuu dandeenya. Aartii saba biroo keessatti waan nama xiqqoo gaafa hojjettu baay'ee promoot taata. Baay'ee si jajjabeessu, promoot si godhu, beekamtii guddaa si kennu, mooralii godhattallee waan irra deebitee waan gaarii qabattee dhufuudhaaf aartii keenya keessa immoo waan akkasiin jiru. Kunis sirrachuu qaba. Kunis sirrachuu qaba gaafii walii galaati. As keessatti immoo wanti odoo sin gaafanne darbuu qabu. Wannuma yeroo amma haala ammatti jirru kana wanta yeroo baay'een namoota keenya irraa na jibbisiisu maal akka ta'e beektaa? Namoonni keenya yeroo ati yookaan duutee yookaan ati immoo dhibamtee du'aa algarra galtee maal taate inumaayyoo dhiyeenya kan akkam nama du'e tokko dhattee fooloo isaa yoo laatu dhugaa rabbi fooloo isaan hordofan dhaqanii nama du'e gaafa inni du'e maal isa sun inni silaa du'e jira maal hordofan gaafa jiru quban qaban inni kun maalidha jettame uummata keenya kana dhaamsa asirratti wanti jechuu barbaadu. Hubannoo ajaa'iba baay'ina waan na dinqu wanta akka badaa natti dhagahamudha. Kun hubannoo ajaa'ibaati.
jechuun normaalii social media irraa hawaasa gosa lamatu jira. Hawaasni tokko social mediaatti ka fayyadamu. Hawaasni tokko immoo social mediaatu isa fayyadama. Hawaasni social media isatti fayyadamu immoo waan tokko gir jedheetuma dhaqee waanuma jedhameef qofa ilaala. Mee nama du'eetti foloo ergachuun maali? Isatti deemee hordofamu amma achi waa poostii sii godhee irraa barattamu. Foloo gochuun nama du'e maali? Enumaayyuu ana akkamitti akka yaade beekte? Namoonni jiraa kee hin barbaanne gaafa ati duute si hawwaniini jechuudha. Gaafa ati duute akka si baruu barbaadan. Asirratti waan yaadachiifte. Barreessaan kabajamaaf jaalatamaan Eebbisaa Baay'isaa maal jedhe seetaa? Hawaasni Oromoo gaafa ati duute si jaalata jedhe. Ani immoo hawaasaan jaalatamuuf du'uun barbaadu jedhe. Dhugaadha. Yoo dogongoruu baadhe jecha masaa. Anuu hin barbaadu. Isa qofaa miti. Anillee hin barbaadu. Waliin nu galcha. Hawaasaan jaallatamuudhaaf du'uun qabdu. Waan wareegama kafaluu qabduuf wareegama kafaluu qabda malee. Jaallatamuudhaaf jettee du'uun qabdu. Du'uun qabdu. Sii galee? Jiraachuu hin qaban. Jiraachuu qabdaa jechuudha. Jiraattee yoo jette immoo hawaasa ka fayyaddu. Ka fayyaddu. Kanaaf laa agartee hawaasni keenya gaafa waan godhamu qabdu godhuudha. Hawaasni keenya hojii keetu si jaalachiisa. Si jiraachisuudhaaf wareegama kafaluu qaba malee eegati duutee si jaalachuudhaaf wareegama kafaluu hin qabu. Sirriidha. Inni kun gaafii natti ta'e yeroo baay'ee saniif si gaafadhe yugaasi. Sirrii. Uummanni keenya yeroo baay'ee osoma jirru follow nu godha. Osoma jirru subscribe nu godha. Maal gaafa duune. Otoma jirtan wal yaadadha. Osoo jirtan wal yaadadha. Nu bichaa miti personal ofii bichaa yookaan akka dhuunfaa kootti osoo hin taane wannuma jiru nama osoo jiru barbaada. Dhaamsa kooti. Nama jechuun nama otoo jiru hin barbaanne nama gaafa inni jiru hin beekne gaafa inni du'e beekamtii kennitee fi bu'aan ati buuftu hin jiru. Osoo inni jiru waan godhamuufi godhi. Qabu gochuufidha hawaasa keetiif. Akka nama tokkottis ta'e akka hawaasaattis ta'e osoo inni jiru namni kun maal dhabe jedhe itti dhiyaadhu gaafadhu. Rakkoo isaatiif furmaata laati. Furmaata laati yoo dandeesse. Waliin jireenya hawaasaa namoota sana faana godhi. Akkasii. Waliin jireenya hawaasaa eega faana qabaattee booda namni tokko gaafa darbee seenaa kaayee darbaa. Seenaa inni kaayee darbe sanitti immoo seenaa sana qoodachuudhaaf atillee gammachuu qabda. Nama gaafa inni jiru seenaa isaan qoodanne jireenya isaa keessaati qooda hin qabne gaafa inni du'e qofa hiitee onnati gootu hin jiru bu'aan ati buuftee hin jiru. Agartee nama reeffa foloo godhe. Reeffa foloo. Wallah man miskiina jedhee Kiyaamin yeroo miskiina. Miskiina jedhee. Miskiina nu jechisiisa. Miskiina nama jechisiisa dhuguma. Miskiinuma nama jechisiisa namni reeffa foloo godha. Ajaa'iba. Maraafuu gara gaafii kennaatitti ceenaa. Miinimoo jireenyi kun chaalenjii qabaa. Waa baay'ee keessa taraa ilmi namaa. Gaafa duraallee kaafnee jirra. Amma immoo kan siin jechuu barbaadu mudannoon atiin irraafanname mudannoo addaa yoo qabatte nullee kabaruu. Mudannoon gosa baay'ee qaba. Tarii nama yaadachuu dhiisuu danda'a. Mudannoon gosa hedduutu jira. Normaalii isinis kolfisiisuu waa tokko mudannootti waliin si himu. Normaalii eeguma kitaaba kana xiqqoo coba aartii Oromootti dabalee booda. Iddoo ta'etti teennee hiriyoota koo faana buna dhugaa turre. Namni ta'e nan beeku. Teennee buna dhunnaa oduma buna dhunnu immoo beektaa Oromoo wal garsiisan malee waliin barsiisanii Oromoon gaafa wal bira ga'e ni haasa'a. Ni taphata. Haasa'uma haasaa keessa oduma taphannu walitti makannee wantoota adda addaa kaasnee haasa'uu eegalle. Gaafa haasa'uu eegallu waa'ee mata duree kitaaba kootii kun ka'a. Namni sun nan beeku beeke. Kitaabni sun kan koo ta'uu hin barree. Inkaasee waa'ee kitaaba sana haasaa ture. Waa'ee profaayilii dhuunfaa baayoo kiyyallee haasaa ture. Gaafa haasaa ture gooddanyaan kiyyamoo kolfa qabachuu dadhabe. Jechuun noormaalii irratti yeroodhaaf irratti hin beekamne kolfa qabachuu dadhabe. Maaliif inni na beeka. Parsanaalii na beeka. Inni nutti haasaa jiru kun profaayilicha beeka baayogiraafii beeka. Profaayilicha beeka waan ta'eef nama sana qaamaan hin beeku. Waa'ee nama sanii qofa beekaa jechuudha. Waa'ee kitaaba sanii yookiin waa'ee nama sanaa qofa beekaa. Kaasee haasaa ture.
Gaafa boodarra haasofnee dhuma haasofna haasaa keessa mormiin adda addaa kun hin kaatimiire. Gaafa kaatu golwaan hiriyyaa kiyyaa kun waan kana irratti ati shuuriidha jedheen. Jenna shuuriidha jedhu. Shuuriidha jedhe. Gurbicha ni beektaa oduu agartee jennaan goddanyaa kiyya sirriitti beekadhe. Oh my God. Innaa gaafa akkasii dhallee kolfa qabachuu dadhabe. Hin kolfine sagalee ol fuunee kolfine. Kolfine dhiisuu dadhabne beektaa? Ijoolleen immoo nu maalalan. Jechuun namoonni nama baay'eedhaan wal marsinee teennee jirra beeki. Akkuma dabootitti wal marsinee teennee buna dhugaa jirra. Mana bunaa ture waddichi. Sagalee ol fuunee kolfaa turree. Kolfaa turree bakka ittillee nimnee herreegicha kafallee baane maaliif seete maaliif sin jedhe seeta. Yeroo tokko normaalii waa'ee wanta tokko information waan qabnu qofaaf otoo nama san kallattiin hin beekne ni beeka jedhanii dubbachuun yeroo tokko beeta sirrii hin ta'u. Kanaa gurbichi waan badaallee naasofne waanuma gaggaarii haasaa ture. Normaalii keessi kiyyallee itti gammadaa ture waan inni haasaa ture sanitti. Garuu ni beeka qaamaan hiriyyaa kiyya gaafa inni jedhu. Xiqqoo beeta jechuun inni faaruun inni achi dura na faarsaa ture sun hundi iskeeliin isaa na jalaa bu'e. Maaliif dhugummaan isaa si shakkisiisa ka. Namni sun odoo kallattiin sin beekin si beeka yoo jedhe faaruun inni achi dura si faarsaa ture hundi shakkii si keessatti uuma. Normaalii akkas ta'uun qabu hawaasni keenya. Mudannoo tokko kana qaba. Tokko immoo ijoollummaa kootti gaafa mana barnootaa jiru jechuudha. I think kutaa torba moo ja'a baradhaa barsaa Ingiliffaa kootti ture. Yeroo sanatti xiqqoo anillee barataa cimaan ture. Umriidhaan baay'ee xiqqaadha. Nama umbarii jala mul'anne ture. Yeroo sanatti barsiisichi sheekoo wayii himaa nuun jedha afaan Ingiliffaatiin. Sheekoo kana himaa gaafa nuun jedhu kilaasii keessaa namni himu dhabame. Ani immoo ni shaakalaa. Sheekichi maal seeta? Sheekoo re'ee leencaa fi onnoo ture. Caatii ture. Laga gama baasanii achi as deebisuu. Caatii baaftee re'ee itti baaste re'een caatii nyaatti. Re'ee baaftee leenca ofirra dhiifte leenci re'ee nyaata. Waan kana akkamitti laga gama ceessuu dandeenya? Ingiliffaan himaa jedhe sheekoo kana. Gaafa himaa jedhu namni himu dhabame. An xiqqoon shaakala ture. Garuu jechi takka na dhibdi himee jechi duuba as deebi'u riitarni baaka jechi jettu na dhibdi. Beeki barataa kutaa torbaatti osoo hanga sundaa Ingiliffaan shaakalta malee fuulentiin taatu. Jechi duuba as deebi'u riitarni baaka jechi jettu na dhibdi. Achiin himee iddoo sana ga'ee barsiisa duuba as deebi'u jechuun maal jechuudha eegaa. Jidduudha. Barsiisa duuba as deebi'u jechuun maal jechuudha eegaa fadhe. Gaafa akkas jedhee gaafadhu barsiisaan kolfee anuyyuu san akka himtan barbaade. Maaliif na gaafattaa naan jedhe. Tole jedhee duuba deebi'ee eegale. Nasaan duuba deebi'ee eegalee hitarni of the goat in the again duuba as deebi'ee shine. Barsiisaan daastarii kolfaa jechuudha. Daastariin harkaa bu'e. In kolfee barsiisaan gangalate. Kilaasii lamatu jira. Kilaasii nu A turre. Kilaasii A dha bahee kilaasii B dhaqee. In gaafate akkuma keenya kana odoo barsiisu. Gaaf kaan namni himuu dhabame. Maal qaba akkuma kilaasii saniillee ageen duuba as deebi'ee shine hojjettani. Anka sinirraa barbaadu shaakala malee perfektii himuu keessanii miteedha. Mudannoo kana qaba. Jireenya koo keessatti na keessaan badu. Jechuun anallee na yaadachiifte laayifii haayiskuulii yeroo duubatti nu deebifteerta. Fuudha jedhame. Dubbitu dubbii kaasa Oromoon. Akkas jedha. Maal ta'e afaan Ingiliffaa miti waayizee kiyya afaan Amaariffaati. Afaanicha kana baay'een jaaladhu bitta. Fedhii afaanichaa kana yeroo san bakka afaanicha san barachuudhaaf fedhii guddaan qabdu hawwina hin qabu gadi bu'aadha. Baay'ee
iddoon kennuuf afaanicha isaanii. Ayyee. Akkasiin godhamu yeroo sanitti ilaalchan. By the way afaan barachuun rakkoo hin qabu. Rakkoo hin qabu. Afaan simbiraallee yoo barte si fayyada malee rakkoo hin qabu. Garuu wanni rakkoo ta'u maal akka ta'e beektaa? Yeroo itti afaan kee fayyadamuu qabdutti yeroo afaan keetiin tajaajilamuu qabutti afaan kee dursitee afaan sana yoo fayyadamte ta'e ofis tuffattee afaan kees tuffattee eenyummaa kees tuffatteerta jechuudha. Waan santu rakkoodha malee afaan barachuun rakkoo hin qabu. Afaan simbiraa yoo beekte kominikeetti itti goota itti tajaajilamta malee dhiibbaa tokko hin qabu. Ilaalcha. Jechuun ilaalcha hawaasaa jira. Ilaalcha hawaasaa jira. Atillee ilaalcha yeroo sanii. Hawaasa faana deemuun jira. Yeroo san ilaalcha hawaasummaa keessaa wanta fudhattu jira. Amma immoo yeroo sammuu keetiin itti yaaddee. Gara mudannoo keetti deebi'ee. Dandeettuudha. Saniifin jedhee afaan Amaariffaatiin barsiiftuun barsiistuu na ajjeefta malee afaan Oromiffaatiin deebisa hoosiin na gaafattanna. Gaaf tokko. Amaariffaa yoo si gaafatan afaan Oromootiin deebistaa jechuudha. Oromiffaan deebisa hoosiin na gaafata. Amma eenyu ture nyaata marqa kana akkatti marqan guruupiidhaan mari'adhaa jette. Isteeppii tartiiba isaa poroosiijarii isaa jechuudha. Akkaataa inni itti marqamu bishaan fiddee hottee fiddee ibidda qabsiiftee daakuutti nattee haatumaan korkor gootee waan jedhu sana. Isa san Amaariffaan himuu hin. Ana guruupii tokko shanii jedhamu sun hin jira. Waliin garagallee mari'anneet. Asumaan baga na yaadachiifte tokko shanii sana. Tokko shanii sun bara kam keessa eegalee. Hin jira yeroo sana ture shanii. Oh my god shanii jennaan. Tokko shaniin sun hin jira isaan waliin makamneet garee tokko naasumna amma yoggoo haasumnu dubbata dandeetta haalaan hin danda'u hunduu ijoolleen hin danda'anii Amaariffa hundi kennaa hin dandeenyu anillee Amaariffa dandeette osoo hin taane isaan shaakala isaaniirra dandeetta ati ibsita hin ibsitu ati ibsita hin ibsitu isa anatu isin ibsaan jedheen anatu isin ibsaa mata bakka nuu taa'an jedhan. Ani dhiisika achi booda namni fixee jedhan namni fixee jennaan jalqaba harka ol baase. Ka dura diddu kana amma harka baasaarta. Innumaan deemsu jammar barsiiftuun harka narraan fuutu waan an dubbadhu waan beektuuf. Namni fixan jennaan harkaan ol baase. An harka baafnaan ijoolleen fixanii jiran ijoolleen Amaariffallee sirri danda'an gareen fixan jiru. Ana harka baasee arginaan gad deebisan. Na jarri gad deebisanii jennaan ijoolleen kan biraa callisanii jiran. Anu barsiiftuu waan gochuu hin danda'in carricha naaf kennitu. Jedheet ol ka'ee akkuma ol ka'ee dhaabadhee. Wadabu. Dhaabadhee jedhe ijoolleen kolfan waan jedhe san Amaariffaan jedha haraka. Majammaraa jedheen majammaraa namni hunduu beeka. Majammaraa jedheen siitan ammoo sirri beeka. Majammaraa distii dhiqaal jedheen. Distii dhiqaal. Maalimuu jedha beekte barataa taate baay'isoo arrustoo dubbitee lamna kanan beektaa mire isa kana fayyadamnaan yeroo barataan kana waa'ee kanaan marqaati waa'ee marrastoo kanatti beektaa jechuudha. Arrustoo hojjedhu dalagachuu manatti hojjetadhu himu jedha. Ol ka'ee maal jedheen majammaraa distii dhiqaal jedheen. Ijoolleen daree muluun kolfa distii irra distii dhiqaal jedheen ibiddaan qabsiisaa bishaan itti qicaal maa addaan kutu. Ijoollee yeroo uumatte kaa afaan Oromootii Amaariffaa makatte. Kolfillee nan qabu. Distii dhiqaal bishaan itti qicaal irra kaayaal kazaan akkana godhaal jedhan. Barsiiftuun ijoolleen kolfite maa addaan kutu ani noof ara baqqaa naan jette alcallas kumiin kunillee naa dhufa alcallas kum jedhaan. Barsiiftuun dhumarra maal goote beekta? Daftara fudhattee baatee tarte. Ijoolleen callisuu didanii. Ijoolleen callisuu didanii. Ati dhaabuun didde. Ani dhaabuun didde. Maal goote barsiiftuun tarkaanfisanii fudhatte. Ijoolleen callisuu didde.
ati dhaabu hundi dubbiin kolfa hojjaa nama kuchisiisu. Maal gootiree barsiisan tarkaanfii siin qabdu waanuma qabdu daasterii fi kitaaba ofii fudhattee ala ba'u. Jechuun dubbii fuudhaa fi mudannoo iskuuliitti deeminaan kana kaase. Baay'ee nama bohaarsa. Dhaggeeffattoota qabee hordoftoota kennallee asumaan fataa isin godhe jechaa fi gaafiin itti gara gaafii kennaatti deebina. Asumaan subscribe gochaa gara gaafii kennaatti yoo ceenu warroota social media irra jiran kana isaan keessaa namni dinqisiifattu social media irratti warroota beekamu TikTok haa ta'u YouTube haa ta'u normally gaafa duraallee kaasne irraa waan kana social media irraa eenyu dinqisiifata gaaf jettu korniyaan jira mire dhiira dubartii wanni jedhu jira generally akunam walumaa gala okay generally social media irraa normally hawaasni keenya reef gara social media dhufe social media keessaayyuu reef dura namoota muraasa YouTube warri fayyadamu YouTuberoonni muraasa faa turanii achi booddee adaduma miidiyaan babal'achaa dhufuun gara TikTok dhufaniiranii TikTok irratti immoo akkuma beektu daqiiqaa xiqqoodha taalentii kan kee ittiin garsiifatta. Namoonni ani dinqisiifadhu normally akka nama jiraamire fedhiin nama garagaraa ani namoota bareedina waan akkasii waan adda addaa dinqisiifatan osoo hin taane social media irratti namoota taalentii ofii fidanii taalentii sanaan nama bohaarsan namoota taalentii sanaan hawaasa tajaajilan namoota akkasiin dinqisiifadha. Normally baay'eedha namoonni dinqisiifadhu garuu kana jechuun akkamri. Tokko maqaanuudha rakkoon qabu sodaatiin. Kafaanitti illee siidhaaf warra dinqisiifattoota keessa. Jira amma fakkeenyaaf namuu fedhiin kan kee gara adda addaatti si harkisa. Fakkeenyaaf namoonni teekinooloojii irratti barsiisan jiru. Graphic design namoonni barsiisan jiru. Namoonni immoo taalentii adda addaa diraamaa adda addaa hojjetan jiru. Namoonni immoo hawaasa ofiitiif dhaabbatan jiru. Bifa gargaarsaatiinis haa ta'u waan adda addaatiin haa ta'u. Namoonni waan akkasii dalagan jiru. Ijoollee Oromoo keessaa namooti danuun jiru haa ta'u immoo ani kan baay'ee dinqisiifadhu gurbaan tokko jira gurbaa kan baataa tokko. Diskaatinaan kan ta'an. Dishtaaginaan kan baataan lemti. Kan baataan ittiin fakkaatu isa odoo hin ta'in namoota harka qalleeyyii gurbaa gargaaru tokko. Hawaasa maaster abidinatti. Gurbaan sun gurbaa ajaa'ibaati. Nama jajjabeeffamuu qabu. Sanyiin illee gargar hin qoodu nama. Hawaasa keenya bira waan akkanaan jiru beeki. Hawaasni keenya beekamaadha gara laafessaa sanyummaa jechuun isa zaranyeenati maali jedhan kun hawaasa keenya bira dhalatee iyyuu hin jiru gonkumaa barbaadee hin argitu. Waan akkasiin qaba hawaasni keenya. Garuu hawaasa biroo keessa wanni akka sanyummaa sun baay'eedha beektaa? Namoonni baay'een yeroo itti qoodiinsa sanyii faa qaban jira. Gurbaa kana bira immoo waan akkasiin agartu. Abbootii amantiitti yoo dhufeen gargaaraa amantiidhaan gargar hin baasu kun musliima kun kiristaana kun pheenxeedha kun waaqeffataadhaan jedhu nama rakkataa yoo arge jechuudha. Gurbaa gara laafessa. Namoota humna dhaban hundi gargaaraa sanyiidhaan gargar hin baasu kun Amaaraa kun Oromoodha kun Hadiyyaa kun Kambaata kun Sidaama kun Sumaalee kun Tigiree hin jedhu. Gurbaan sun nama cimaadha jechuun nama jajjabeeffamuu qabu. Namoota akkasii moo jira keessa kan seenu beektaa? Namoonni akkasii jajjabeeffamuu qabu. Namoonni biroo illee jiru har'aaftanumaan irra dabala. Inni akkasuma haa ta'u tiktaakeroota Oromoo keessa nama tokko maqaanuudha gaafatti aanutti kan dinqisiifattu normaal. Tiktaakeroota Oromoo mee namoota lama yookiin sadan tokko. Si maqaa dha'uu danda'a. Normally namoonni sodaa hawaasa irraa balleessan jiru tokko tokko. Fakkeenyaaf gurbaa Tsaggaayee Margaa jedhamu tokko beekta. Gurbaa kana nyaatta namaan jedhu tokko. Gurbaan suni taalentii mataa ofii uummatee dhufee hawaasa immoo confidential akka ta'u. Hawaasni ofitti amanamummaa akka horatu godhaara. Bifa sanaan isa dinqisiifadha. Gara immoo
namoota motivational speakeroonni tokko jiru. Gurbaa sana eenyu maqaa isaa Eeffaa gurbaa jedhamu tokko. Ijoollee Adaamaatti natti fakkaata motivational speakerii cimaadha. Taalentii mataa ofii qabatee dhufee gaafa haasa'u sitti tolaa ergaa adda addaa dabarsaa ni jira. Taanee immoo Rachuu Tasfaayee beektaa? Rachuu. Gurbaan sun gurbaa abshaala. Waa'ee uummata Oromoo sirriitti galeefii jira. Namni baay'een gaafa laalu gurbaa sun waan jechuun gurbaa duriyyeetti fakkaachuu danda'a, nama kaayyoo hin qabne uumamatti fakkaachuu danda'a. Gurbaan sun I think nama baratelleedha. Nama hawaasaaf illee baay'ee yaadu, nama abshaalummaa illee qabu. Akka Daawitee Mokonnin jedhe sani. Inni abshaalomne malee ni amaarofne miti sirba jedhe tokko hin turre. Gurbaan sun gurbaa akkasiiti. Nama cimaadha. Hin dinqisiifadha. Maaliifi hawaasa waa baay'ee barsiisaa ture. Ergaaleen inni daddabarsu qoosaa godhee ergaa cimaa of keessaa qabu. Akkasuma immoo namoonni qabeenya isaanii saarvisii isaanii beeksifatan jiru. Fakkeenyaaf Maskii Mangeefaa jiranii akkasuma Qananiifaa jiranii namoonni oomisha ofii beeksifatan. Namoonni uffata aadaa faallee manneen hojii isaanii beeksifatan namoota akkasii dinqisiifadha. Maaliifi taalentiidhallee faayidaa dhuunfaas hin qabataa. Hawaasas tajaajiltee ofiillee immoo sooshaal miidiyaa kana karaa hin taaneen fayyadamuu irra karaa bu'a qabeessaan kan itti fayyadamtu jechuudha. Namoota akkasii hin dinqisiifadha. Yeroo keenyatti fayyadamuuf illee gaaffiiwwan amma booda dhufan gaggabaabsee siif ibsa. Gaaffiin itti aanu ammallee odumas keessaa hin baane hiriyaama kana keessatti jechuudha. Namoota sooshaal miidiyaa irra jiran kana keessa jechuudha. Isaan keessaa dirqama nama tokko fuudhuu qabdu jennee shamarran keessa. Warra sooshaal miidiyaa irraa beekamu. Gaaffii akkamiiti? Gaaffii deebi'uu qabu. Dirqama nama tokko fuudhuu qabda odoo siin jedhani. Dirqama kan haaluma kutoo kana moo? Nama tokko fuudhuu qabda odoo siin jedhani eenyuun fuutu? Gaaffii ulfaataadha. Gaaffii akkana gaafatame illee hin beeku. Ansi gaafadheera. Deebisuuf illee yaadee hin beeku. Ansi gaafadheera. Deebisii dirqama. Dirqama deebisuu qabda. Nama akkamiif tarii abbicha sana yoo na komachiifte hoo? Rakkoon qabu kun hawwii dhabar osoo ta'eedha. Sodaatiin. Dirqama waan jetteef malee ani itti yaadee illee hin beeku waan akkana. Dirqama deebisuun. Dirqama deebisuu qabdamu. Tarii komiilee narra tuuri. Rakkoon qabu kun bara hawwiidha akka jedhame mara. Dinqisiifattoota nama saniilee natti kaasii aanaa baaranii. Eega dirqama jettee tarii maakii horoo ta'etti. Najjeesisi kaa. Maakii horoo. Wow. Maakii horoo asuma dirqama waan jetteef sii galee. Dirqama. Jechuun gaaffii tasaati dirqama ta'uu qabda. Osoo ta'e illee riilii osoo ta'e maakiin akkas jirte Oromoo shuggutii. Ani waan biraa jedhe. Ani waan biraa keessa hin galle. Shuggutii Oromooti rakkoon qabu. Oromooti beekamaadha. Dirqama waan naan jetteef siin jedhe. Paaspoortii siyaa hojjetamu kaakaayiroo. Waa xiqqoomsaa qabdaa dhageesse. Dhugaa jechuun. Dirqama waan naan jetteef si deebisee irra dabarta bakka akkasumatti. Maakiin hoo carraa qabeetti namoota barbaada raachuun akkasiin dhageenye qabu. Raachuun akkasiin dhageenye. Raachuun dinqisiifata jedhaa dhuftee amma kana hojjettee immoo waan biraatiif dinqisiifatan jedhu. Qophiin keenya gara xumuraatti deemaa irraa sabskiraayib gochuun hin dagatina. Sagantaan keenya kana fakkaataa hin xumurre gara xumuraatti deemaa jirra. Gaaffiin koo kan dhumaa dhaloota gara aartiitti fiduuf wantoonni godhamuu qabu maali jettee yaadda? Gaaffii cimaadha. Gaaffii kun maal seeta? Dhaloota gara aartii fiduudhaaf wanti godhamuu qabu ilaalchi hawaasni aartiif qabu jijjiiramuu qaba. Tootaalii jechuudha. Ilaalchi hawaasni aartiidhaaf qabu tootaalii hin jijjiiramne yoo ta'e dhaloota gara aartii fiduun hin danda'amu. Ka aartii keessa jiruyyuu aartii baqata keessaa bahee jechuudha. Kanaaf
ilaalchi hawaasni aartiidhaaf qabu guutuma jijjiiramuu qaba. Agartee hawaasni gara aartii dhufu moodelii waan ilaalee gara aartii dhufu qaba. Waan rool moodelii waan godhatu qaba. Rool moodelii gaafa godhattu namoonni akkasii gaafa miidhamee argu namni gara aartii dhufuu hin barbaadu. Sii galee beeki isaan garuu haga feellee yoo miidhaman wareegama sana kafalanii hawaasa ofii tajaajilu. Haa ta'u garuu immoo hawaasni aartii keessa jiru gaafa miidhamu gaafa argu qaamni aartii keessa hin jirre gara aartiitti dhufuu barbaadu aartii baqata. Hawaasni aartii keessa jiru immoo akka miidhamneef ilaalchi hawaasaa jijjiiramuu qaba. Ilaalchi hawaasaa jijjiiramuu qaba. Aartii utubuu danda'uu qaba hawaasni. Agartee akkasuma immoo namoonni aartii keessa jiran sooshaal miidiyaa irraa tokko fagoodha. Gaafa siin jedhu sooshaal miidiyaa isa kanneen akka TV wantoota adda addaa osoo hin ta'in namoota sooshaal miidiyaa dhuunfaa akkaawuntii dhuunfaa irraa namooti fagoo jiran jiru. Isuma gaafa affeeraman TVdhaan baanii qofa haasa'an jiru. Sooshaal miidiyaa mataa keetiitiin dhaloota oomishuu danda'uu qabda. Aartii kan keessanallee beeksifachuu danda'uu qabda. Dhalootas gara aartiitti waamuu danda'uu qabda. Agartee walumaa galatti ilaalchi hawaasaa jijjiiramuu qaba jechuu barbaadeeti. Ayyee tolee galatoomii gara xumuraatti deemnerra dhaamsa dhumaa akkasumas hordoftoota keenyaan illee waan jettu. Ayyee walumaa galatti ulfaadha waan affeertaniif galatoomaa isiniin jedha warra Wantee Shawuutii fi akkasuma daawwattoota Wantee Shawuu maraa fi yeroo hundaa akkanatti qophii ajaa'ibaa kana qabatanii dhaloota dhokatee jiru hawaasa barsiisuu hawaasa keessatti illee hamilee uumuu asumaan aartii Oromoos jajjabeessuu hin beeytanii miidiyaadhaan nuti qabnu baay'ee xiqqaadha. Sunuyyuu immoo miidiyaa walirratti duulaa tokko caala jedhee walirratti onnoo jechuun faa jira wal busheessuu faatu jira hawaasa keenya keessa. Kun hafuu qaba. Miidiyaan keenyas baay'achuu qaba. Isinillee yuutuubaroonni jabaattanii hojjechuu danda'uu qabdanii. Sadarkaa TV dhuunfaa gabanachuutti gahuu qabdanii. Kanatu ta'uu qaba. Waan kanarratti hojjetaa waan jirtaniif ulfaadhaa galatoomaa akkanumatti itti fufaa isiniin jechuu barbaada. Akkasuma immoo wanni guddaan isinii dhaamu hawaasa beekamtii qabu yeroo baay'ee miidiyaa irra deddeebi'u otoo hin taane hawaasa aartii hawaasa dhokatee hawaasa keessa jiru. Agartee namoota aartii namoota karaa dhabanii otoo dandeettii qaban otoo taalentii adda addaa hawaasa fayyadu qaban namoota dhokatanii hunda jiran otoo gandaan hin qoodin. Otoo mandaraan laggeeniin hin qoodin. Agartee taalentii qofa irratti hundaa'u Oromummaa qofa irratti hundaa'uudhaan guurtanii kutaalee Oromiyaa hunda keessaa gara miidiyaatti fiddanii nama sanas promoot gochuu aartii Oromoos utubuu kana gochuu qabdan isiniin jedha. Daawwattootaan illee akkasin jajjabeessan akkasin hordofan waan isin hojjettan irratti illee immoo yaada isinii kennuu qabu beeki daawwattoonni. Yaada gaafa isinii kennan isin mooraalii horattu. Bu'aa waan sanarraa argattan caalaa hamileen keessan yookiin kaayyoon mul'anni isin kaa'attan jajjabaataa deema. Agartee namni mul'ata qabu immoo beeki kaayyoon isaa qarshii qofaa miti. Mul'ata hamileetu jajjabeessa. Mul'ata hamileetu ijaara. Mul'ata keessan sana bira gahuudhaaf hamilee isin barbaachisu daawwattoonni hawaasni isin cinaa jiru. Hiriyoon istiidiyoo qaban kanneen biroo isin jajjabeessuu qabu. Kana asumaanii kana akkasinii godhan daawwattoota Wantee Shawuu gaafadhaa. Akkasuma immoo isinillee jooyinii uumuu qabdan. Yuutuubaroonni warroonni sooshaal miidiyaa irratti xiyyeeffattanii wareegama kafaltanii hojjetaa warri jirtan quba wal qabaachuu qabdan. Olaantummaa walirratti agarsiisuu wal dhiibuu anatu ebalu caala jechuu osoo hin taane maal jedha seetaa hayyuun tokko maqaa isaallee yaadachuu baadhu. Namoota si caalan baay'ee yoo argite faana dorgomin wajjin hojjedhu jedha. Faana dorgomuun dadhabinnaadha. Maaliifi faana dorgomuun maaliif dadhabinna ta'e? Gaafa nama sana faana dorgomuudhaaf yaalii gootu waan luus gootutu jira. Wal wajjin yoo hojjette bu'aa dachaa dabalaa deemta malee luus gochuun yookaan harcaatiin hin dhufu. Dabalaa waan deemtuuf hawaasa keenya immoo waliin hojjechuu aadaa waliin hojjechuu kanarratti keessattuu sooshaal miidiyaa irratti aadaa kana hin qabu hawaasni keenya. Xiqqoo wal dhiibuu kanatu jira. Wanni kun hafuu qaba.
wal argitanii ofii keessanillee interview wal gochuu wal faana hojjechuu isa kana gochuu qabdan isiniin jedha asumaan kanuma too jedhe xumuree natti tola. Ayyee galatoomii gaafii tokko immoo rantaree isa san naa deebiftee asumaan goolabna yaada kee xumuraa jetteerta waan dhagayeetu jira. Ayyee. Haamatamaa jedhamu wanti kun dhugamu hagam ka jedhu asi gaafachuu barbaadee sirraa dhagahuudhaaf Nimoonaan kitaaba lammaffaa isaa qopheessaa jira jecha dhagaheera. Wanti kun hagam dhugaadha. Karaa saniin si'aa eegnu maaliin? Ayyee baay'isawee anillee wanni itti amanu tokko jira. Namni hundallee sobuu hundallee dhugaan dubbatu. Namni caafii ho'i qabata. Waa irraa ka'ee waa odeessuudhaaf caafii ho'i barbaada namni. Lafaa ka'ee hin dubbatu sobaa miti siin jechuu barbaadeeti. Agartee namni waatu jira jedhee shukrii. Oomatu jira haa ta'u noormaalii barreeffamee gara goolabaa kitaabni ga'ee jira. Kitaabni amma kitaaba gara saayikolojiitti fuulleeffatu almost galma barbaadu san hin geenne malee gara xumuraa geesseera. Xumura itti godhee gulaalchisee hawaasaaf nin dhiyeessa abdii jedhuun qabaa irratti hojjechaa jira. Yoo ispoonsarri jiraate wanni hawaasa bira hin geenneef hin jiru. Anillee qabadhee biraan taa'uudhaaf miti kan hin hojjedhe kan hin yeroo kiyyallee itti wareege wanni jirtu numa jirti jechuudhaaf. Ayyee deebii argannee jirra. Asumaan immoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii wanti shoo warroon taatan akkasumas warroon hin taane immoo subscribe gochuudhaan maatii wanti shoo nuuf taasisan jenna. Warroonni viidiyoo kana argaa jirtan immoo kallattiin like gochuudhaan jalqaba akkasumas share nu godhaasin jecha. Asumaan qophiin keenya ka torbaan kanaa kana fakkaataa torbaan nagaa kan jaalalaa kan quufaa gabbinaa isiniif haa ta'u. Torbe itti aanutti immoo keessummoo sabraa qabannee isiniif dhiyaannaa. Asumaan immoo hanga dhuma keenyaatti nu faana buutanii waan nu hordoftaniif galatoomaa isin jaalannaa jaalala isiniif qabnu ol aanaadha. Isinillee jaalala nuuf qabdan share subscribe like gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jedha. Qopheessaan qophichaan Habiib Qaasim akkasumas keessummaan keenyaadha injiinar fi barreessaa kitaaba Gidiraa Gadaamessaati. Kitaaba itti aanu illee fidee dhufaa jira jedha. Qophii itti aanu yeroo birootti hanga walitti deebinutti nagayaan nu turaasiniin jecha nagaatti.